Injifannoon mootummaan Suudaanii waraana Itoophiyaa irratti argachaa jiru ka gammachiise lammiin Suudaanii yeroo ammaan tana gammachuu ibsachaa jiranii. Suuraan kun kan miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifame ka namni areeda qabu ka fuula keessa jechuun Lammaa Magarsaa fakkaatu kunini Suuraa Lammaa Magarsaati yoo Lammaa Magarsaa taate areeda akkamittuu akkas baasee yookaan ammoo Magarse jechuudhaani mata duree guddaa tahee miidiyaa hawaasummaa gubbaattuu haasamaa jira. Mootummaan Suudaan yoo lafa Itoophiyaa ka qabate gadi hin dhiisne taate yookaan ammoo yoo babal'atiinsa gara daangaa Itoophiyaa ka godhu taate mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii ofirraa loluutu deema jechuudhaan yookaan ammoo ofirraa faccisuutu deema jechuudhaan dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Diina Muftii dubbatee jira. Diina Muftii dubbiin Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti jirtu haasa'iisa kunini hammaachuu ka agarsiisu ta'utu dubbatamee jira. Diina Muftii akka inni jedhutti waldhabaa Suudaaniitii fi waldhabaa Misrii ka daangaa kana qaama sadaffaatti duuba jira jedhe dubbatee jira. Qaamni sadaffaan inni duuba jiru jedhu akeeke kun kam akka taate hin beekamne. Haa ta'uuti malee qaamni sadaffaan mootummaan Itoophiyaa himatu kun mootummaa Misrii akka tahee ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Suudaan lafa Itoophiyaan nurraa qabattee guutuuleetti tahuu baanne deeffannee jira jechuudhaan ministeerii odeeffannoo Suudaan dubbatee jira. Lafa gadaftallee gootichi raayyaa ittisa biyya Suudaanii dhiyoo kanattu ni deebisa jechuudhaan haleellaa Itoophiyaa fi Suudaan Itoophiyaa fi Eertiraan gara adda addaatiin daangaa Suudaan irratti banaa jiran ittisaa jirra jechuudhaan dubbatee jira. Yaaliin marii fi nugoone mootummaan Itoophiyaa marii fi fedhii waan hin qabnerra lafa kenna daangaa taraareen nu deebisuu hin barbaanne jechuudhaan maddeen oduu Suudaan gabaasaa jiranii. Injifannoon mootummaan Suudaanii waraana Itoophiyaa irratti argachaa jiru ka gammachiise lammiin Suudaanii yeroo ammaan tana gammachuu ibsachaa jiranii. Gammachuu ibsachuu keessaa bira bahuudhaan gaazexaaleen fi akkasumas aktivistoonni biyya Suudaanii yeroo ammaan tana mootummaan Suudaanii tarkaanfii fudhachuu jalqabe kana akka hin dhiisne gaafachaa jiranii. Warri biraayyuu inumayyuu lafti ammaan tana mootummaan Itoophiyaa hidha guddicha laga Abbayyaa irratti ijaare lafti jechuun Benishaangul Gumuzii godina Asoosaa keessa jirtu kunu akka sirnaatiin yoo deemne daangaa biyya Suudaan jechuudhaan mootummaan Suudaanii yoo barbaachisa tahee hidha guddicha laga Abbayyaa ka Itoophiyaa sunillee nu haa deebisu jechaa jiranii. Kun jechuun ejjannoo mootummaa Suudaaniiti miti garuu dhimmi daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii lafti san irratti wal falmanii akka malee wal xaxaa fi bal'oo akka ta'e kan dubbatamu. Itoophiyaa fi Suudaan daangaa kiiloomeetirii 1,100 ol qaban yoo taate karaa biraatiin ammoo karaa kan keessattuu Itoophiyaa deeggaruudhaan jirtu Eertiraan daangaa kiiloomeetirii 600 Suudaan wajjin akka qabdu beekamee jira. Karaa biraatiin ammoo Itoophiyaan naannoo hidha guddicha laga Abbayyaa bosona gubaa jirti jechuudhaan aktivistoonni naannoo Benishaangul himachaa jiranii. Kunin yakka naannoo fi uummata Benishaangul irratti hojjetamaa jiru jechuudhaan dubbatamaa jiranii. Aktivistoonni Benishaangul kunin mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii seeraa kabachiisuu jedhuudhaan ganda uummata Gumuzii 10 olii tahuu barbadeessee jira jechuudhaan dubbachaa jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo naannoo Benishaangul Gumuzii keessatti warra yakka keessaa gahee qabanii jedhee yaadu mootummaan Itoophiyaa dabalataan hidhuu dhagame jira. Aangaa'ota mootummaa Benishaangul keessaa namni 2 dabalataan hidhame jira. Walumaa galatti namni jechuun yakka jecha godina Matakkal aanaa Buleen keessatti raawwateen hidhame hooggantoonni mootummaa 10 ol ammaan tan akka ta'anii ka dubbatamaa jiranii. Caffeen mana marii Benishaangul warra himatamanii ka mirga himatamuu qaban irraa mirga himatamuu warra kaasu gabaasuun kenna ni yaadatama. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo godina Matakkal kan naannoo Benishaangul kan keessatti mootummaan Itoophiyaa nama 3,100 olii hidhee jira. Waan kan jechuun yeroo hedduu odeeffannoo kan isin biraan gahaa turre warri Benishaangul Gumuzii keessattuu hidhamanii maqaa abaaboo shaniitiin Oromoota godina Matakkal akka ta'anii kan dubbatamaa jirani. Namoota hidhaman keessaa abbaan gadaa godina Matakkal abbaan gadaa jechuun maccaa kan naannoo kana akka inni hidhamellee beekamee jira. Godina Benishaangul keessatti rakkoo uumee jira jedhamee warri yaadamu yookaan warri Amaaraa wal dhabaa jiru warra saba Gumuzii yoo ta'u
ta'u ka ammaan tana immoo jechuun mootummaan Benishaangul Gumuzii fi akkasumas humnoonni Amaaraa naannoo sanitti bobba'anii fi waraanii mootummaa Itoophiyaa namni inni hidhe hedduun isaanii harka guddaanii kataanii dhalattoota Oromoo ka godina kan keessa jiranii deeggartoota ABO Shanee jedhamanii shakkamanii akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Duuli ammaan tana Benishaangul Gumuzii godina Matakkali keessatti godhamaa jiru duula ABO Shanee barbadeessu jedhamee Wallaggaa lixaatii fi qeellama Wallaggaa irrattu geggeeffamu akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Namoonni 3,000 olii ka godina kan keessattuu hidhaman yeroo ammaan tana hedduu isaanii irrattu himatilleen dhiyaatee hin jiru. Kanaafuu mirga wabii argachaa jiranii gariin warra ammoo bakka itti hidhamanu maatii warra akka hin beeknetu dubbatamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon gaggabaaboon isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo ministeerii galii Itoophiyaa obbo Laaqoo Ayyaaloo mootummaan ministeerii isaa gargaarsa miiliyoonii 26 baqattoota godina Matakkalii ka naannoo Benishaangul Gumuziitii fi dhiyeessinee jirra jechuudhaani dubbatee jira. Gargaarsi kun gargaarsa namoomatii fi hawaayaa yookaan ammoo huccuu akka inni dabalatu ministeerii kun ka dubbate. Waraanni naannoo Tigraay ammallee hammaatee jira jechuudhaani dubbatamaa jira. Akka warri mootummaa naannoo Tigraay wajjin walitti dhiyaatu dubbachaa jiranittu gara jidduu galeessa lixaa Tigraayiitu waraana godhameen humni naannoo Tigraay injifannoo gurguddoo argatee jira jechuudhaan dubbatamee jira. Warra waraana Itoophiyaa ka garasitti duulee gara ganda jechuun yookaan lafa Hawuzen jedhamtutti barbadeessinee jirra jechuudhaan dubbatanii jiran. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo miidiyaa hawaasummaa gubbaatti suuraan gadhiifamee takkini falmii guddaa kaasaa jira. Suuraan kun nama areeda qabu kawayaa Adidaasii jedhamtu jakeetii gurraacha godhatee jalaan diimaa godhatee nama kiyoo yookaan ammoo ministeerii ijattuu godhatee manzaraa wajjin areeda guddaa qabu takka namni kun bakka adda addaatti ka'ee jira. Isaa kitaaba dubbisullee ni mul'ata. Isa jechuun wayaa gosa biraatiin uffatullee ni mul'ata. Suuraan kun kan miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifame ka namni areeda qabu ka fuula keessa jechuun Lammaa Magarsaa fakkaatu kun Suuraa Lammaa Magarsaati. Yoo Lammaa Magarsaa taate areeda akkamittuu akkas baasee yookaan ammoo magarse jechuudhaani mata duree guddaa tahee miidiyaa hawaasummaa gubbaattuu haasamaa jira. Namni garii Lammaa Magarsaa dhiyoo kana isa PhD isa defend godhu yookaan waraqa PhD isa dhiyeessu argine turre gaafa suni areeda hin qabu 7 keessattuu namni akkam areeda akkas baasa. Kanaafuu kunini Photoshop ta'ee jira. Foto Lammaa ka dhugaa osoo hin taane ka soballe jechaa warri dubbachaa jiranitu jira. Lakki warri garii 7 keessalleetu areedii akkasii ni bahaa warri jedhu dubbatu jira. Ka gariin ammoo suuraan kunini gaafa kitaaba barruu PhD isaa qarahu gaafa sun tahuu danda'a jechuudhaani yaadi dhiyaachaa jira. Akka hundaafuu suuraan kunini ka Lammaa tahee tahuu baate Lammaa Magarsaa yeroo ammaa tana mootummaan Abiy Ahmed akkama hidhee man keessattuu galchee Lammaan siyaasarra abdii kutate abba amantii yookaan ammoo abba hafuura maanguddoo biyyaa fakkaatee jira. Areeda baasee areeda baasuun kun jechuun hagame tokko Abiy Ahmed akka isa ganee isa miidhee Lammaan jechuun waan jechuun addunyaa kan dhiise gara amantiitti nama deebi'ee fakkaata jechuudhaan yookaan ammoo gara falaasamatti nama deebi'ee fakkaata jechuudhaan Lammaa Magarsaatii fi hidhamtoota siyaasaa ka hiite hundaayyuu Abiyyi gadhiisii jechaa dubbachaa jiranii. Lammaa Magarsaa ani jechuun Abiyyiidha. Abiyyi jechuun Lammaadha jedhee Abiyyiidhaan kakatee har'a akkasittuu hidhama. Abiyyi hagam tokko galata nama hin beekne nama nyaata tahuu agarsiisa jechuudhaani akkasittuu warri barreessaa jiranii. Warri biraa ammoo Lammaa Magarsaa goota jedhanii of aarsanii warri gariin ammoo Lammaa Magarsaattu kan hundaanuu nu gahee jechuudhaani arrabsaa warri jiranittu jira. Akka hundaafuu Lammaa Magarsaa footoon isaa kunin jechuun ka mata duree guddaa taatee Facebook irrattu yeroo ammaan tana yaada kennachaa jira. Lammaa Magarsaa dhiyoo kanattu doktoreetii yookaan ammoo digirii 3ffaa argatee eebbifame aadaa buttaa ka Itoophiyaa keessaa muuxannoo godina Arsii jedheeti kan inni barreessa jiru. Dubartii butamte osoo hin taane jijjiirama butame sila odoo haasa'e irraa bareeda. Lammaa Magarsaa mata duree jijjiirama butame hidhaattis galchee odoo barreesse hin wayyuu fi muuxannoon isaa jijjiiram butame kaayisa harkaa butame sanadoo barreesse irraa malee irra gaariidha malee
dubartii butamtee yookaan ammoo woman trafficking jedhee mata duree hin taane manuu barreessaa jedhamee jira. Akka hundaafuu Lammaa Magarsaa footoon kun inni kaayisaa yoo taate footoo maal jechuun Lammaa yoo taate Abiy Ahmed odoo gadhiisee hidhamtoota siyaasallee adoo gadhiisee Lammaallee gadhiisee gaarii jechuudhani akkasittuu jechuu barbaanna. Lammaani haala gos kanaatiin gabbahuun mata duree guddaa ta'ee jira. Lammaan jechuun nama bifa adda addaatiin kahuu dandayu waan gaariillee waan hamtuu qaba akkuma nama siyaasaa kamiyyuu akkas jennee mata duree guddaa kan caala goone irraa haasa'uun hin barbaachisu. Birbaanee dabarra odeeffannoo gabaabduu bira naannoo Tigraahii keessattuu tajaajilii baankii baname jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa dubbachuun inni yaadatama. Tajaajilli baankii kun fakkeessaa fi guyyaa takkaa fi kabaname. Guyyaa takkichi banamsanii baankii keessatti maallaqa kuufachuu danda'an malee maallaqa baafachuu hin danda'amu jechuudhaan maamiltootatti himamee jira. Karaa biraatiin ammoo naannoon Tigraahii waraana keessa waan turtee fi suniin durallee naannoon Tigraahii kan bulchaa ture Hiwaatiif mootummaan Abiy walittuu gaarreeffachaa waan turanii fi maallaqa haarawaa Itoophiyaa yeroo jijjiiraa uummanni naannoo Tigraahii sirriitti waan ittiin fayyadamanii fi yeroo jijjiirraa maallaqa haarawaa nu dheeressuu qabdan jechuudhaan uummanni naannoo Tigraahii gaafachaa jira. Namni naannoo Tigraahii sababa waraanaatii fi sunitti dura hariiroo mootummaa Itoophiyaatii fi Tigraahii hammaachuu mootummaan Itoophiyaa tajaajilli baankii akka cufame waan godhee fi maallaqa kuufachuu hin dandeenye jechuudhaan dubbatamaa jiran. Karaa biraatiin ammoo dhimmi Jawaar Mohammadii faatii ammallee mata duree ta'ee kaayaa jira. Mata duree ta'ee waan inni kaayaa jiruu fi filannoon Itoophiyaa bakka Jawaar faatii hidhamanitti akka gaggeeffamu mootummaan Itoophiyaa waan murteessee fi filannoon bara kana filannoo ifaa fi bilisaa filannoon hin hatamtu jechuudhaan mootummaan Abiy Ahmed dubbatee jira. Hidhamtoota dorgomoo ta'an hunda hidhee eegi barbadeessee paartiilee ciccimoo cufaa eegi dadhabsee duubattu filannoo hin hatamne qopheesse jechuudhaan diraamaa gos kanaatiin ta'uun hin barbaachisu. Jawaar Mohammadii haa gadhiifamu jechuudhaan abukaatoowwan seeraa isaanii gaafatan jechuudhaan gaazexaan neeshinii barreessee jira. Akka gaazexaa neeshinii kanattu nama cimaa dorgoma hidhanii filannoo godhuun hiika waan tokko hin qabu. Filannoon Itoophiyaa kun akka filannoo abbootii irree biyya Afrikaa irra adda hin taatu jechuudhaan akkasittuu dubbatamaa jira. Abiy Ahmed yoo gorsa nafxanyoota dhagahee waraan Suudaan irrattuu banuu deemu Abiy Ahmed jechuun inni biyya Itoophiyaa bulchaa jiraachuun isaa shakkii keessa nama galche jechuun gaazexeessaan biyya Faransaa ONN lafa barreessa jira. ONN akka barreessettu Abiy haala ammaan tana jiruun waan butame guutumaa guututtu harka nafxanyaa naannoo Amaaraa jala seenee fakkaata yookaan ammoo waraan Itoophiyaa inni ajajaa hin jiru nama birattuu ajajaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Dhugumaan aangoon mootummaa federaaliyyuu hin jira. Federeeshinii wanni jedhama ammaan tana Itoophiyaa keessa jira. Abiy Ahmed biyya bulchaa waan hin jirree fi biyya warra Amaaraatti bulchaa jira. Bakka bulchuu waan barbaaduu fi ofii Benishaangul bulchuu jalqabee jira jechuudhaan qoosanii irrattuu qoosamaa jira. Abiy Ahmed dhiyoo kanatti labsii taatuun hin beekamu naannoo Benishaangulitti godina Mataqqalii anattuu Finfinnee irraa hoogganaa Finfinnee irraa bulchaa jechuudhaan komaandee poostii naannoo kanaa jechuun itti gaafatamaan dipaartimentii odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa Obbo Dineeroon maqaan isaa jalqabee sun Dineeroon Leetenant Jeneraal Saamu'eel Dineerooti kan inni hoogganu jechuun uumee jira. Abiy Ahmed ammaan tan jechuun Benishaangul Gumuzii naannoo kan bulchaa jira. Itoophiyaa immoo Eertiraa yookaan ammoo warra Amaarattuu bulchaa jira jedhamee akkasittuu hamatamaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamuu odeeffannoon gaggabaabduun isin biraan bayaa jirru akkanuma fakkaata.